kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan magaafa hidhate bara shan guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmaa qabaachuudhaan wal dhaga'uudhaan wal jala deemuudhaan mirgee fi inni qofaan akka kabachiifatutti amaleetiin dur dhaabbachuudha akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Har'allee ummanni keenya yoo tokko ta'ee ifiif gaaddisa tokko jalatti ijaaramee humna isaa bakka tokkotti deebisee karaa poolitikaatiinis taanaan karaan na baasu kan naa tolu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qajeelchee irra kaa'u akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nu tottolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo dudduudhaaf karaa ummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Jabaadhaa jenna. Osoo wallaalsoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga miidhamuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan harka deebi'uu danda'u tokkummaa keenya qofaan, mirgi keenya kan harkatti deebi'uu danda'u wallaalsoo keenya qofaan, mirgi keenya kan harkatti deebi'uu danda'u ilmaan Oromoo kan ummata kanaaf dhaabbatan, kana ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofa iyyoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa ummanni keenya bal'aan akka beeku.